ማንነቴ ይመለስልኝ። አያማገው በቃ ቆይ ሙባሪክ ተረጋገኝ ሙባሪክ ዋንታቴ ሱተ ጀዲቲ ኑቲም ዋንታቴ በጣም ይቅርታ እየጠየኳችሁ ማለት ነው። የአባቴ ማንነት ስለሆነ የአባቴ ማንነት ወደ ቦታው እንዲመለስ ስለፈለግኩ ነው። አማራ አይደለሁም። አማራ ነኝ አትበል ውሻ። አማራ ነኝ አትበል እዚህ ስር። ከዛ በኋላ ኦሮሚያ ክልል ሄን ለምን ዋሻሉ? ኦሮሚያ ክልል ሂደን የአባቴ ዘሮች አገው መሆናቸው አባቴ እየነገረ አሳደገኝ። ካሳደገኝ በኋላ በእናቴ ቅማንት በእናቴ ወሎ በአባቴ አገው። ከዛ በኋላ እኔ ምንድነኝ አልኩት አባቴም ማለት ነው። ምንድነኝ ስለው አንተ አገው ነህ፣ ግን የኦሮሞ ሕዝብ ውለታ ስላለው በአባገዳ ስርዓት ኦሮሞነትን ተቀብለሃል አሉኝ። እሺ ብዬ በአባገዳ ስርዓት ይባረኩ የኦሮሞ ልጆች። እውነቴን ነው። የኦሮሞ ልጆች ክብር አለ ለእናንተ። ከዛ እሺ ብዬ ቆይ አዲ ከነ ሶቡማ አሪፍ በርባችስ አማሃራቲ ወንቲ ሁጅተማ ቱሬ መቃ ኬኛ ማበርባችስ ማሊፍ አከሚት ሰበ ኬሳ ባል ሰበነን ቀብሳፍ ጀደምሰን ኢረት የኮነ ከናራውቱ ጣነሳ ደኩ ኦሩታ ደንዳንዝሩ ኡጋራ ብቻ ደንዳንዝሩ ከሚን አመነሽ ከሚን አመን ከምቱ አመና ማመየሩ ከን ኡጋራ ቢያነ ኦፈመኑ ደደቤራ ነም አን ኦፈመኑ ደደቤራ wallahi summa wallahi eda isana nargenet fakata hirribanen boniye jehecha bule hirriban wallahi wasan hirriba guys sarabu dorgi bro lidar tunasa warzifi በቃ ቻሌንጂን ኩዳ ፍሬ ወይ ጀልቀበ ሜራ በቃ መቃ ከናን ኢሳ ሚዲያ ረት ዋን ኬሰን ዝሩ ሂኒ መቲና ኢሳ ለኪ ኢሳ ሙዲት ስለቲ ቀበማ ኢሳ ሰናን ቦዴ አርተኒ መተተመሲንካቱ አመት መተት ቦውዳ ኢሳ ናሰይዳ ስማ ፈልጋል ተርፈሻ የለውም ለማንኛውም ሲፈን ትባላለች። የዲኮር ባለሙያ ነች። ዲኮር ለምርቃት፣ ለሰርግ፣ ለልደት፣ ለተለያዩ ዝግጅቶች ከፈለጋችሁ ሲፈን ትሰራለች ማለት። ሲፈን በዲኮር ባለሙያነት የተካነች ነች፣ ሸበላ ነች እንደምትወያት ማለት። ስለዚህ ለበለጠ መረጃ ታች ባለው ስልክ ይደውሉላትና አሰሯት፣ አበረታቷት። ዩጋሪት አገኛችሁ? ይሄ መጣ ነው አርካኒ ዳብሪ ማስታወቂያው ፊቲና ከስልኩ ተምቴ ሙጫል ከፈልቴሩ ኩተማ ጀርቲ ሙጫነማ ከነ ማላጎን እንገ ረጀቴ እንካኔ አማ ኮፔተኒ አብዲ look at this. Somebody come look at this. ደረሳ ጋፈ ጀለተ ጃሂላ ገድ ጀደኒ irraanfachiisuu fi bar kennitu haqa mucattii simboo imimmaan armeeshiti goote ambisuu fi ibboo kennitu otoo nu dhukkubsiin mataa tokko ciniinsifatee da'a tokko gudeedee galaafataa tokko boriif guddifachuuf dafqa ofii xaragatti tokko lafumaa baatee ilmoo namaatti taphatti hidde biyyi abbaan qabdu moo qaama dhimmi ilaallatu ennaa guddattuu keenya kun irratti raawwatu ennaa boochee dadhabdimmoo ofumaanuu callistii jettanii yaadaa irtuu warri dhaaba mangistii hin cabbinnuu fida haqa mucattii kana ta'uu baannaa waatu dhalata lakki biyyattii nana ሲሉማ እኮ ቻሌንጂ ቶርቤ tokkooti sanaan booda mucaan irraanfatamteetti amma namni beeku hin jiru mucattiin kun ammeenyu siintu jedhamee nu yaadachuudhaaf rakkan so maayini rakkina keenya rakkinni kun maayini rakkina maaliiti kun amma kan mucaasii sana agartanitti miti kan mucaasii achi gaayyaa haadhaaf
Finfinnee walakkaadhaa mana kennaniif. Mubarak Rabbii biyya tokko nu godhee Rabbii Oromummaadhaa fi dhiigummaa olitti nuu kenneeni Rabbiin amaaraa qabdee jirtu sana gallakkisi nagumaan gallakkisi osoo hin keerraa jabsin tokko keessa hiitafin adarraan siin jedhe harka kee fayyaa argatu tokko keessa hiitu namni sheer walii gootanii keessumaa obboleessa koo Mubaarak Biraan viidiyoo kana akka naagessan kabajaa isin gaafadha obboloota koo dhaggeeffadha namoonni har'a miidiyaa kanarra teessanii miskiina uummata umaan benne uummata miskiina jireenya Itoophiyaa kan guggubee jireenya koo maatii koo ofin jijjiiranii karaa lafaa sa'aatii meeqa gabuusaa siqaayii argee biyya ormaa ga'ee jireenya isaa jijjiirachuuf hojii mataa isaa hojjetaa jiru gara waa biraatti geessanii siqaayii agarsiistan jireenya mataa keessa jijjiirachuuf jecha faayidaa dhuunfaa keessaniif jecha ilma namaa uummata wal faccisiisuuf sabaaf sablammii wal jibbisiisuuf jecha gocha akkasii hojjettan boriitu guyyaa tokko waaqayyo akkasin gaafatu hin dagatina namoonni gocha amma mucaan maqaa keenyaan hojjetaa jira malee mucaan keenyaa miti amma keenyaa miti mucaan nu biratti guddate malee keenyaa miti. Shoroni jira wallahi dhaabbata yoo taates adurree fakkaatti waan hangasii qaruuraa biiraa fakkaattu waan qoddaa ilaandii fakkaattu sanii jecha ustaaz Muhammad Bayaan jechuun gufuu quraanni rabbiitu irraa maganfatee bar nama gabaabaa dhugaa yoo dubbanne. Hai. Amma yoo isheen tola jedhan ati ittiin heerumtaa? Ittiin heeruma inoo fidi ammaan tan fidi amma fidi. Wallahi. Wallahi itti fidi inoo amma. Sheeritti godha haa dhufanii bakka. Illa sheeritti godha. Ilmaan si jaaladhee ani michoota dachii jala ishii dabarsuudhaaf heerumee araba osuun qabaa anduburmaan ijoolleen deebitee jirti. Ittiin akka. Wallahi nuti shamarran rakkoo cimaa qabna beektanii. Nama nu jaallatu hin jaallannu. Kan nu hin jaallanne duuka fiignaa boonya jechuudha. Kan nu awwaarru duuka. Amma maaliifi ustaaz Bayaan nama miidhamaadha. Gargaaruun hin barbaada jechuudha. Akka boonii jedhu jechuudha. Kanaafuu ustaaz Bayaan ansiif jira. Ambooniyyeedha wanti tokko wantan adda ta'e tokko hin jiru. Waan booniyyeen qabdu hundaan hin qaba waan ta'eef kottu gara koo. Yaa sagalee naa ta'a isinis ijoollee Oromoo akka inni na jaallatu godha. Galatoomaa. አርሄቦ ነብዬ እሷም እኔን ወዳ ልቤም እሷን ወዶ ከቶ ላይ ፈታ ልባችን ተጋምዶ ልሆንላት ጋሻ ልትሆንልኝ ማረግ ፍቅራችን የሚያብብ ሆኗል ማይጠወል አርሄቦ ነብዬ akkas walii yaaduun jiraanna nuun guddanna akkas walii yaaduun aadaa keenya namni tokko gisee akka sana ta'u namni bira dhaabbachuun dirqama. So guddaa galatooma. Lakkaanis yoon boru akkas ta'e anaafis akkasi. Akka dhiiraatti hin deemnee calliste. Andiruu akka dhiiraatti deemte kun na jibbiisa baay'ee. Maasiin haallatee waa deemsa koo. Na wajjin deemaa jirtaaf? Waa deemsa kooti lammaffaa natti dubbatti. Fakkaruun barbaadiin kottu na dhahimee kottu na dhooftaa. Na dhooftaa maa yoo barbaade. Kasongoye. Maaliif shaarta? Nan shaakala akkatti fincaan amma kee shaakaluun qaba. Erga. Amma kee shaakaluun qaba kaanis akka isaaniitti. Lakkii gurbaana nagaroota. Abeet. Kottu na dhahi. Iftii kola. Kola. Miti warroota gurbaan kun ana qofa tamachaa dhugaa rabbii baay'ee na tamachaa gurbaan kun viidiyoo ni hojjetu jechuudha viidiyoo bakka uff Okay. Ara tauኝ qabiif ara tauኝ wanta akkas nama godhu maa inni beektu mucaasin gizii baay'ee yeroo baay'ee jaallattan footanu akkasuma bakka akkasuma kana oli Samuelin ko tokkosi manatti galuu dide gurbaa keessa tarangaa tokko wajjini erga ooluu jalqabe mana
jirtaa gurbaa xarangaana. Ni abbitti bishaan harkaa buusiif. Si dhagaa'ee sooretti nama dhagaa'uutiin kunoo. Maali? Nama dhagaasoo. Nyaata nyaaddottanii. Adau sooretti adau. Maali nyaadheen nufi amma dhiyooma nyaadhe. Sammuu nyaattan bitaadha. Isaa. Buusiif abbitti. Nyaadhee dhaqan isaanoo. Aldama nyaaturee baadde. Warreen nyaanni hin geessinu maali? Nyaatanii taanaan. Ankaama. Haa ta'u kasama erga didee maal goona hin deebisa. Argeennaaf ijoollee argiidhaaf bungullu. Aldama nyaachuuf kaani. Nandeema sooretti nandeema sammoo maalirra jedhan. Jedhi gaa kana duukaan jiraatin dhagaan fuggisoon mataa bugurii. Jedhi gaa sammoo. Ije sooretti. የፍራክሽን ልጅ በቃ ምንና ማደብናን ዮኛተ ኛቹዳ እተን የለውን እንጆሽ አከ እርገሲ አፌረ ኛዳ ጀናንተ ይሰኒ ያቹ አፌረ እርገሲ አከ የቹ ምናምን ያፌረ namni ጊዜ ጋር ሲቀደቱ እንጆ ኦፉ ይከቲ ታኛል ደንሰሞ ብዙ የኦሮሞ ሴቶች የፍቅር ጥያቄ ያቀረቡልኝ ነው ከሁሉም የሶስቶቹን ከነፎቶአቸውና ከነ ቴክስታቸው ላቀረቡልኝ ሲፉ ቶሎሳ ሳ አቡፋኖ አንተ ሰውዬ ተው ግን ተረዳኝ አፈቅርሃለሁ ዋንፊ መርዳሳ ሳ አቡፋኖ እኔ አንተን ይወዳል ግን ትሳደባለህ ቦቱ ፈይሳ ሳ አቡፋኖ እኔ አንተን ይወዳል ግን ትንሽ ችግሪ ፋኖ ይላል በሬቻ ነው አረብሲሳ በሬቻቲ ነው አረብሲሳ ማረኮቀ በሬቻ ነው አረብሲሳ ነው namni ስላ ነው አረብሱ አፍከራ ረጀረጀና ነው አረብሲሳ በሬቻቲ What? Bro, what are you talking about, man? Yo makkanamata no beko. Yo makkanamata no nama sinyachuudhaaf jedhu rattiyaate jaalalatti matta. Sitti kolfee sirrajjatee sibraa deema. namni beekumsa qabu qabeenya hin qabne oromoo ta'uu qabu. Biwaanuma tokko jedhee mucaa kana naasee piraankii godhuu laata. Siiniif naafiiko. Wayyee suuraa koo. Gargala jimbulle mitiire. Eeyyanika. Yaa'u sinaba jedheen sodaadhe isheen wanna qabeen sodaadhe malee koo HIV hin qabaama. Dhugaa jettaayi. Dhugaa. Anis koo suuraa koo sinaba jedheen sodaadhe malee HIV hin qabaa. Wayne balaቸው. How ሰኔ ሞት ለኔ ስንት ሞት ነው እኔ ጋር የገጠመ እኔ ስንት ሞት ነው ያለፍኩት ስንት how many times they come to me and we have take punch each other together deemtee si baagoo barri digdamaa bitatta okay meetirii meeqaa sadi sigaa sadi yookiin afur sigaa qas jettee si baagootti furattee baddaa deemta okay baddaa deemtee muka irratti deemtee hiitee uffata kee miccitee deemtee raafta ano kana kataasa utuu du'a lammaffaa gara biraatti eeggata Nanjaladha warranko. Ishi ግን ያመተም ኢትዮጵያ ወልጃለዳ እሺ ባላኑት ንፉ ወላሂ ባላኑት ንፉ ወሊገላ ወልጃለዳ ጀርቱ ሰነማ በዳር ወልጃለዳ ጀርቱ አዲዱ መከነሙ ኑ ስንትን አፋጅራም ኑ እስንትን አፋጅራ ኑ ሰከስት ወልጃለነሽ Oh my God! Wow! Orota gudi ummata keenya dhageessaniitu sin interview irratti namichi kun waan inni ta'e qofa laala. Namichi kun interview irratti waan inni ta'e qofa laala. Namallee bakka walitti barbaadanii fiddan. Horiillee bakka walitti barbaadanii fiddan. Horiillee namallee pirezidaantii sobdan. Horiillee namarra qonnaan bularraa guurtanii. Namallee immoo biiroo keessaa guurtanii. Maali sobni akkasii? Dhugaa dubbachuudhaaf wanta hin fudhannees hin fudhannu. Maal hin fudhanne horii adda addaa waliif fiddan gajuu kana. Horiin tokko kan adda addaa walitti dhufee hin jiru. Waldaawwan achi jiran eenyu fa'a? Kanarra waldee torbaatu jira. Waldaa torba. Maal hojjetu?
Waliin torban furdis horii irratti jira. Horii aannan irratti jira. Horii aannan irratti lamaatu jira. Lukkuu irratti jira. Kanniisa irratti jira. Mee uwwisa kana daarektarri keenya gidduudhaan nu fudhachuu yoo danda'e uwwisa itti aanee jiru kana haalaan ragaa sanii wal qabsiisuudhaaf nu gargaara waan ta'eef tokko sababni nu kana kaafnuuf horiin isin jettanis hin jiru ka walitti funaanname sun badeera kuni kan tokko ni jira. Qabatamaan jira. Kun tokko kun ona ta'eera dammi gaafsa nyaatamu kun immoo duwwaadha horiin bakki biraa kan jiru kanarra dheengadda dhaynee ilaalle kanaafuu horii walitti babba'ee jechuun dhugaadha jechuudha. Horiin jira qabatamaan jira. Duwwaadha kan laalaa jiru asirratti. Amma borullee nama erginee ilaaluu dandeenya. Dheengadda kan waraabne guyyaa qidaameedha. Baay'inni isaa isa dhaqeedha. Jalqaba yeroo pirezidaantiin dhufan horiin baay'eedha. Bareedu baay'ee horiin aannanii kanneen garaagaraa jiru. Damis akkasuma lammaffaa san qofa osoo hin taane namoonni ummaan gurmaahanii amma jiraniyyuu barbaannee dhabne. Hin jirani achi. Achi hin jirani namoota ta'ee qacaraniiru namoonni sun hojjetaa mootummaati ammas. Miti hojjetaa mootummaa keessa jiru. Hojjettoota isaanii namoonni kun hojjetaa mootummaati immoo warra gurmaa'e. Hojjetaa mootummaati. Maaliif akkas jechisiiftan? Kana tarkaanfis fudhannee jira. Eenyu irratti? Itti gaafatamaa carraa hojii irratti. Maaliif sadarkaa kanatti hooggansa olaanoo soobdan? Soobnee miti. Maali ree kun? Kun amma miidhaa. Pirezidaantii dura dhaabdanii hin gurmoofne jechisiiftanii. Kanaaf bara waldeen bulchiinsi nu gargaaree warri magaalaa nu gargaaranii sheediin nu ijaaramee. Waldaan ijaarame jira. Qabatamaanis jira. Namoota kana guyyaa sanitti maaliif barbaaddan achi fiddan? Ganamallee yoo deeyne irra amma ganama yoo deeyne waldeen jira. Sanis laaluu dandeenya rakkoon qabu. Waldeen ijaarame jira. Waldeen ijaaraman jiru. Garuu immoo guyyaa pirezidaantiin achi dhaqe olaanaan naannoo Oromiyaa achi dhaqe namoonni kun akka namoota gurmaahanitti dhufanii interviyuu kennan kun OBN irratti tamsa'e. Kun akka dogongoraatti nuus laallee jirra iddoo sanitti. Dogongora qofaa kun gaafsan namoota kana gaaf interviyuu kennan hin beektan isin achi. Jechuun namni miidiyaadhaan laalamuudhaaf waan san kan laatti isin achi hin turre namoonni kun odoo isin hin qopheessin osoo isin hin beekin pirezidaantii dura dhaabbatanii ibsa kennu. Kun akka qaawwattoonni ilaallee isa kana bar dogongora ta'uu hubanne qaawwee kun maali? Nama waan kana hojjete irratti tarkaanfii akkaataan fudhanne jira. Nama kana hojjete keessaa isin tokko. Qabatamaan laalamu. Isin maaliif qulqullooftan? Waldoonni achitti ijaarree osoo jiru. Aanaa kan bulchiisin. Kan dhufame isin bira. Wanni isin hin beekne pirezidaantii dura hin dhaabbatu. Akkamitti dhaabbata? Isin kan qopheessu, isin saganticha kan hoogganu. Isinis turtanii namoota kana gurmeessinee ittanii daawwachiiftan. Hojii adda addaan fiddanii uffata itti bareechiftanii. Hojii adda addaan dooktora hidhee dhiyaate. Baazawee carraa hojii uumuu kanarratti bal'inaanis waan biratti jira kan deemu. Hojiin carraa hojii uumuudhaa hojjenna. Hojiin carraa hojii uumuudhaa kan qofaa miti bal'inaan kan hojjennu. Waa'ee namoota kanaati. Kan biraa rakkoon qabu. Namoota kanarratti iftoomina uumnee darbuu qabna. Maaliif barbaachise qixa kanaan sobuun? Kuni wanni iddoo kanarratti ilaalle akka dogongoraatti hojjetaan achirratti sappoorti godhaa jiru kun akka himaataa. Eenyu namoonni kun akka achi dhaqan godha? Kana qaama hooggansa carraa hojii muuti. Isin hin beektan. Ani hojii dhabaan jedhee haasaa jira. Gabaasni sobaa miidiyaas hooggansas itti sobamee namoota hin jirre hojjetaa mootummaatiin qixa kanaan qabsiisanii nama dura dhaabanii nama hojii biroo hojjetu biiroo keessa hojjetu gurmaahira jireenyi naaf darbuuf deema yeroo dhufuun booda miileena lamaan horadhaa jedhee akka inni dubbatu taasisuudha kan jiru. Viidiyoo itti aanu immoo ammas waan kanaan wal qabatu alaalla. Ayyee maqaan kiyya Badhaasoo Abdii jedhama. Aanaa Gooroo Guuturraa magaalaa Harrameel irraa an barumsa akkaawuntingiitiin hin ba'e. Yuunivarsiitii irraa hin ba'e diiloomaadhaani. Warra irraas ba'aa ta'uu mootummaa yeroo yerootti dhaqaa cinquurra jennee amma wal mareennee jechuudha. Maqaa kiyya Badhaasoo Abdii Ahmad jedhama. Aanaa Gooroo Guutuu keessa magaalaa Harrameel irraa hojii horsiisa lukkuutiin hojjechaa turre. Nu doorsisaa yeroo 3 irraa firfirraa nu doorsisanii milishaadhaan hidhaadhaan waan jedhamu. Nu as faraarraa waan san nagoosaa turan. Bakka kiyya miti san bakki kiyya magaalaa walakkaa keessa doo Harrameel irraa magaalaa walakkaadha. Waajjirri isaanii gubbaadha kanas. Kan kiyya dhiiseetiin achi deemee haasee kan kiyya garaa osoo na gubbu. Garaan na gubbachaa jira jechuudha. Isa kanaan nuti lubbuu keenya sodaarra jirti. Lubbuun keenya sodaarra jira jechuudha. Yeroo mara milishaadhaan na doorsisan. Milishaadhaan na doorsisaa. Yoo sanaa soo baatte jee milishaadhaan na doorsisaa inni. Akka nama tokkotti haanii durwaa isa nageessanii dirqama dandeettii haasawaa bichaa waan hin qabuuf jechuudha. Isiis ammoo akkuma kiyya eegalanii kiyya
Dabretti initiative gabuutti initiative guutuu bakka takkatti hojjechuudhaaf gama sandakan isaan. Hojii qabatamaan tokko tulla farreen jiraatiin gabaasa sobaa qindeessee dhiyeessuudhaan akka Oromiyaatti aanaalee jiran keessaa tokkoffaa bahuudhaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaarraa nama konkolaataa badhaafame. Obbo Rihaad Mahammed jedhama. Godina Harargee Bahaatti bulchiinsa aanaa Gooroo guutuu yommuu ta'u, gabaasaalee sobaa isaan qindeessanii dhiyeessan keessaa muraasni isaanii hojjettoota mootummaa aanaa sana keessa jiran dirqamsiisuudhaan akka waan hojii dhabdoonni aanaa sana keessa jiran gurmaa'anii mootummaan deeggarsa barbaachisaa kennee fi hojii uummatanii hojjechaa jiranitti gabaasa sobaa qindeessanii dhiyeessan. Kana biratti immoo waan baay'ee isin ajaa'ibu loowwan isin asitti argitan kun loowwan mootummaan bitee achi keessa galchituu hin taane loowwan mana nama dhuunfaarraa sassaabamanii gabaasa sana qofaaf bakka sana jira. Hojiin achi keessatti hojjetamaa jiru kun aangawoota garaa garaatiin daawwatamee abdii itti hore jennaan xumura bara 2016 irratti badhaasa konkolaataa kennaniif jechuudha namicha kanaaf. Ammas taanaan jechuudha akka yaadaatti jarri akkasii kun hooggantoonni akkasii yoo xaragamanii naannoo kana keessaa hin ba'in naannoo Oromiyaa keessaa hin ba'in dhugaa rabbii Oromiyaan yoomuu nagaan argattu. Yoomuu taanaan nagaan argattu. Yoomuu taanaan guddina argannu. Jarri akkasii funaanamanii ba'uu qabu bakka. Funaanamanii joornaalistichi baay'ee na tamacheeyan. Akka kanaatti gaafatta baqqaala. Dhugaa rabbicha uummataaf yeroo dhaabattu akka kanaatti gaafachuu qabda. Akkataan itti gaafataa jiru agartanii miti tokko akka inni hin baane godhee gaafataa jira. Leenca gurbaan dhugaa rabbicha. Uummataaf kan dhaabatu nama akkasii. Soba akkasii xaxanii uummatatti fi dhugaa fakkeessanii inni jarri mootummaatti himanu maayi? Kanaan baqqaan jarra garaadhaaf bulu. Kanaan uummata kan aarsaa jiru. Yoo uummanni kee immoo waa tokko jedhe achitti qabanii kennuuf. Kana lubbuu keenyaafuu sodaataa jirra jedhaa jiru miti. Yoomuu taanaan hin guddannu jarra akkasii nu keessaa xaragamanii ba'uu qabu. He is the one who made you grow up. So guddina argachuudha jennaan namni akkasii nu keessaa expired ta'uu qaba jennaa sagantaan irraaf qabannee kanuma fakkaataa sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti.